Bakka buutonni gola nagaa eegumsaa ka tokkummaa mootummoota Itiyoophiyaan gara wal waraansaatti tuun seeniin dura walitti bu'iinsa naannoo Tigraay keessatti uumameef furmaata siyaasaa arguuf carraan jiru dhumataa jiraachuu dubbatan. Akeekkachiisi kun kan dhaga'ame innaa mootummaan gargaarsi namoomaa naannoo sana akka hin seenne ugguruu isaatiin uummanni naannichaa hanqina nyaataaf boba'an rakkataa jiranitti. Gabaasaa Sindiseen jaalannee dhiyeessa. Magaala bulchiisa naannoo Tigraay kataate Maqalee keessatti jiraattonni akka jedhanitti buufanni boba'aa irraa argatan hundumtuu cufaa waan nyaatamus dhumaa fi gatiin ittiin nyaata bitatan namoota harka caalaaf kan danda'amu hin taane. Loltoonni adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF magaalaalee lama to'atanii gara Finfinneetti qajeelaa yeroo jiran kanatti muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad labsii yeroo hatattamaa labsanii jiru. Dubbi himaan ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi Ned Piraayis waa'ee hojjetoonni tokkummaa mootummootaa hedduun mootummaa Itiyoophiyaan hidhamuu gabaasaa dhaga'amu ilaalchisee gaafatamanii akkas jedhan. If confirmed, we would similarly condemn arrests of UN staff members based on ethnicity. We understand from reports, as you alluded to, that those arrested are Tigrayan. Ethiopian government security force harassment and detention. Kun dhugaa taanaan hojjetoota tokkummaa mootummootaa gosaan adda baasanii hidhuu ni balaaleffanna. Gabaasa ba'eerraa akka hubannee fi akkuma atiyyuu jette kanneen hidhaman kun dhalattoota Tigraay. Humnootiin nageenyaa kan mootummaa Itiyoophiyaa gosa irratti hirkatanii doorsisaa fi hidhaa gaggeessuu gonkumaa akka fudhatama qabu miti. Gama kaaniin kan haaloo ba'uuf jecha tarkaanfii TPLF fudhatus qixxee balaaleffanna. Gamni hundinuu gocha akkasii dhaabanii mirga namoomaa fi seeraaf buluu akka kabajan gaafannaa jedhan Ned Piraayis. Jilli addaa kan Yuunaayitid Isteetsi Jeefrii Feltman ammayyuu Finfinnee keessa jiru ka jedhan Ned Piraayis gaanfaa Afrikaatti bakka bu'aan sadarkaa olaanaa ka gamtaa Afrikaa ka ta'an Oluseegun Obasanjoo yaalii gochaa jiran Yuunaayitid Isteetsi ni deeggartii jedhaniiru. Obasanjoon wiixata darbe gola nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaaf akka ibsanitti furmaata gama siyaasaa arguuf carraan jira garuu carraan jiru kun ariitiin cufama jedhan. All these leaders here in Addis Ababa and in the north agree individually that the difference between them are. Hoogganoonni Finfinnees ta'ee ka biyyattii gama kaabaa keessa jiran kopha kophaatti rakkoo gidduu isaanii kan siyaasaa ta'uu fi furmaanni gama siyaasaa ka barbaachisu ta'uu walii galu. Kun immoo carraan jiraachuusaa ibsaa jedhaniiru. Wiixata darbe ministeerri haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi ka ta'an Aantanii Bilinkan akka jedhanitti marii ministeera haajaa alaa Masrii waliin gaggeessan keessatti waa'een Itiyoophiyaa dhimma tokko ture jedhaniiru. The crisis in Ethiopia also puts the stability of the Horn of Africa at risk. We continue to engage with all parties to the conflict and with partners in the region. Rakkoon Itoophiyaa keessaa tasgabbii gaanfa Afrikaa keessaa bal'aaf saaxileera. Kanneen walitti bu'iinsa kana keessaa harka qaban mara waliin akkasumas michoota keenya kutaa sanaa waliin dhukaasa dhaabiinsi akka argamuuf marii karaa nagaa haal duree tokko malee akka gaggeeffamu jajjabeessinaa jedhan. Dilbata darbe hoogganaan amantii kaatolikii Pope Francis Itoophiyaa keessatti mariin karaa nagaan gaggeeffamu akka caalee mul'atuuf kadhatanii turan. I follow with concern the news coming from the Horn of Africa, in particular from Ethiopia, affected by a conflict that has been going on for more than a year. Yaaddoodhaan hordofa. Keessumaa isa Itoophiyaa keessaa dhufu walitti bu'iinsa waggaa tokko caalaaf gaggeeffamee fi namoonni hedduun itti miidhaman akkasumas rakkoon gargaarsa dhala namaa guddaan kan itti mul'atedha jedhan. Dubbi himaan ministirii haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Ned Piraayis akka jedhanitti Finfinneen yeroo ammaa tasgabbii qabdi. Lammiiwwan Yuunaayitid Isteetsi kanneen Itoophiyaa keessaa ba'uu fedhan balalii idilee jiruun ba'uu ni danda'u. Kanneen maallaqa ittiin ba'an hin qabne immoo ministiriin dantaa alaa kan Yuunaayitid Isteetsi ni gargaara jedhaniiru.
hidhattoota shanee jechuun mootummaan waamuuf waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhu godina Wallaggaa lixaa Bagiif Qondaalaa keessaa akkasumas godina Qellam Wallaggaa aanaa Gidaamii keessaa jiraattota buqqisee jechuudhaan jiraattotaaf aangawoonni mootummaa naannoo Oromiyaa VOA'tti himanii jiran. Hidhattoonni kanneen jiraattota buqqisan namoota nagaa ajjeesanii jedhu kanneen yaada isaanii kennan immoo gama hidhattootaan himatamaniif deebii hanga ammaatti kennamee hin jiru. Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaase. Naannoo Oromiyaa godina Wallagga lixaa aanaa Beegii keessa akka jiraataa turan namni dubbataniif maqaan isaanii akka hin caqasamne barbaadan shanee yookaan hidhattootni waraana bilisummaa Oromoo yookaan WBO jedhanii of waaman manaaf jireenya isaanii irraa isaan buqqisu sagalee Ameerikaatti dubbatanii jiru. Haleellaa hidhattootni kunneen raawwataniin lubbuun namaas badeera jechuun dubbatanii jiru. Humna mootummaan shanee jedhee waamuu fi isaan immoo abaa'oo jedhanii waamanidha. Yookaan gaafa dhukaasa jalqabanii torban badduudhaan hin gaddaa dhukaasa bananiitu. Dhukaasa bananii amma aanaa Beekii wajjin tootaalii amma Beekiinis Qondaallis barbadaa'ee humna isaaniitiin to'atameeti kan jiru. Mootummaan hirmachuu hin dandeenye daa'imni harka keenyarra jirti, dubartiin ulfi jirti, inni kaan dhukkubsataa, inni kaan asmii qabaa, garaacha qabaa, namni waa meeqaan gidirfamaa jira. Nageenyi immoo lafa sanatti hin taane mootummaan hin birmanne isaan immoo nama hunda kana ari'aniiti kan jiranii namni immoo deebi'ee dhaquuf hin sodaatee du'aaf jireenya gidduu kan jiru jechuudha. Maatii qabannee dubartii ulfa qabannee akka abbaa danda'e bahee gaasa abbaa danda'e bahee inni kaan halkan lama halkan sadii laga buleetti kan as ga'e akka dhufeetti amma baqataan dhufe galaa jira jechuudha tokko lamaan. Kan namni immoo akka hoolaatti ciisee kan qalamu beekirraa hoggansa inni gaddu'ee Qondaalarraa akka kana namni inni kaan harka isaanii gadee inni kaan hin qalamee inni kaan baqatee bahee akkanuma dandeechaatti bahee jechuudha. Hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa hidhattootni shanee jedhaman kunneen jiraattota buqqisaniiru jedhan aanoleen Beegiif Qondaalaa garuu to'annoo hidhattootaa jala hin oollee jechuun dubbatanii jiru obbo Haayiluun. Magaalaa dhiisii gandi to'annoon isaan jala galchan tokko hin jiru jechaadha. Magaalaa dhiisii soba adiidha jechaadha. Obbo Haayiluun akka jedhanitti hidhattootni shanee jedhamanii waamaman kun godina Wallagga lixaa aanaa Beegii keessatti qofaa osoo hin taane godina Wallagga lixaa aanaa Qondaalaa akkasumas immoo godina Qellam Wallaggaa aanaa Gidaamii keessaa jiraattota buqqisaniiru jedhan kanumaan wal qabsiisanis hidhattootni kunneen gocha kana waggaa dheeraaf raawwataa turanii jechuun ibsanii jiru. Amaloota shoror keessaan ittiin beekamu keessaa tokko uummata mootummaa wajjiniin wal waraanuu otoo hin ta'in uummata siviilii ajjeesee uummata siviilii buqqisee uummata siviilii dararee siyaasa hojjechuuf barbaada waan ta'eef humni shoror keessaa shanee kaleessas waan inni hojjetaa ture kana har'as kan inni hojjetaa ture kana waggoottan 3 darban kan qabatamaadhaan agarsiiste waan ta'eef har'as uummata dararaa uummata ajjeesaa buqqisaa sabaaf sablammii naannoo keenya keessa jiran irratti ajjeechaa suukkanneessaa raawwachaa kan ture waan ta'eef kaleessas kanumatti turte ammas kanuma gochaa jirti jecha. Itti gaafatamtuu waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Wallagga lixaa aadde Lalisee Shibbiruu